ulfaadhaa guddaa galatooma miidiyaa Finfinnee News Network irraan isinii bilbila. Mee maatii keessan irratti dhibbana hidhaan raawwatee hedduu maatiin keessan hiraaraa jiru kan jedhu odeessinu ga'e mee akkam ture? Haalli isaa beeku maatii guutuu nama hedduudhaan xiqqaatee nama jaa'idhaan manallee naannoo mana 10 guban maatii keenyaa naannoo mana 4ti. Mana haala 10tti gubatame maatii keenyaa 4 oori maatii guutuu namni jaahidhaa jiru. Qabeenyi mana keessaatii fi midhaan akkuma jiruun barbaadaa'ee maatiin hidhaa jira daa'imman badheerra jiranii guyyaa aduu halkanii qorraan waxalamuu jiranii kun ammoo ganda Sambaroo Roobbichaatii fi Sambaroo Dagaagaa aanaa heeban arsii jala kan jirtu ta'ee waan guguddoo jira. Warri illee akkana godhuuf qaamni akkana godhu waraana bilchiginnaa fi waraana bilisummaa Oromoo wajjin hidhata qabdan jedhanii fi shakkiidhaan waan kana hojjetanii uummata hidhaatu jiru. Wanti taa'amne hin jiru beekaa namni hundumtuu sodaa guddoo qaba uummata nagaa hawaasa nagaa shakkiidhaan akkana godhanii qabeenya barbadeessanii mana hidhaatti nama guuraniiti hagammaa mana abbaa murtiitti dhiyeessine akka namaa hidhutti jiranii ta'ee addaatti ta'ame beekaa. Kana akka aanaa heeranitti ganda Sambaroo Roobbichaatii fi Sambaroo Dagaagaa keessaa guutuu ta'ee xiqqaatee namni haga 100 ganda lamaan keessatti aanaa Regelgeessu keessatti nama 100 mana hidhaatti baamaara miidhama guddoo irra jiru. Mee maal gootan isiniin jedhaniiti gandi keessan kun aanaa kamiidha ganda kamii irra deebi'aati akka uummatumaaf ifa ta'utti maal gootaniiti maal gootan maal balleessitan jedhaniiti. Gandi kun ganda Sambaroo Roobichaa aanaa heelanaa fi godina Arsii Caajjatti argamti. Quunnamtii qabda waan jedhanii shakkiidhaan osoo warri waan tokko goon shakkiidhaan waan kana dalaganii uummata miidhanii ajaa'iba daa'u jiru. Tole akka kana mana gubuun qabeenya saamuun hidhaan ajjechaan kun bakkoota adda addaa Oromiyaa keessatti raawwachaa jira. Amma immoo kun gama keessanittuu ce'e. Akkuma isaan jedhan mee isinoo qaama isaan wajjiniin hidhata qabdu wal quba qabdu jedhan kanaa wajjin dhuguma quba qabdu moo hariiroo qabdu isaanii waliin immoo callisaniituma maqaa balleessiidhaan oromummaadhuma keessanitti yakkuu oromummaadhaan itti yakkaniiti waan kana kan akkas gochaa jiran. Hidhata fakkalleen qaban oromummaadhaan sabummaadhaan dhiiranii yaada dudubbaa sanyii irraan ga'an malee naannoo sanatti waraana bilisummaa Oromoo akka aanaa fakkiidhaan malee wanti qabatana quunnamtiin jiru beekaa waraana bilisummaa Oromoo irraan waan ta'eef dhiibbama akkanaa oromummaadhaan dhiibu malee homaa quunnamtiin fakkalleen jirtu uummata nagaa hawaasa nagaa daa'uu jiru. Ulfaadhaa guddaa galatooma mee godinni Arsii lixaa naannoo aadaan duudhaan Oromoo baay'ee keessatti dagaagee Oromummaan illee bakka baay'ee keessatti calaqqisu keessaa godina tokkodha. Godina kana keessatti yeroo wanni akka kana sabarratti ilmaan Oromoo irratti daran akka kana raawwatu hawaasni naannoo maal jechaa jira? Akka hawaasaatti miirri hawaasa keessa jiru maal fakkaatan? Hawaasni naannoo hadhaa fi uummata nagaa kana malee boru nu gaa'anii dammaqanii sochii jibbata warraa qabu waan kanarraa qabu sodaa qabu hawaasni guutuu akka walii jiraatti boru nu gaa'anii sodaa guddoo keessa jiranii sanii buluulee daddaabanii buluulee haga dadhabuu gaanii jibbanii jiraachuu fi jiraachuu dhabuu keessa jiranii namni jibbanii uummanni dammaqissa qabaa gocha deemsa yookaan irratti.
akkana beekaa haalli jiru ammoo ulfaata uummanni ammoo jibbata guddoo qabaa boonu baay'ee dammaqu jaawira laalee uummata nagaa kana fakkaan godhan boonu baay'ee uummanni ammoo haala ulfaataa dammaqsiisa keessa jira amma. Mee walumaa galatti naannoo keessan irraa namoota isin beektan irraa agaamma nama meeqa ta'a namni hidhamee jiru? Namni ani akka ganda kanaatti nama 30 gandoota aanaa keessa jiranitti yoo fudhanne tokkoffaan ganda Sambaroo Weellistaati lammaffaan ganda Sambaroo Daggaatti ganda Shotaa Bultumii walii galatti ammoo naannoo nama 200 jala keessatti ta'anii dhufanii daa'imman alatti haftee haadha abbaan ijoollee irraa hidhamtee haati ibsaa haati daa'imaa hidhamtee dararriitii hojjaa nama urmi waggaa 15 gadii fa'aatti hidhamee jaasolee waggaa 60 walitti hidhamee dararrii guddaa keessa jiran akka ganda seenaatti nama 30 akka aanaatti naannoo nama 200 olii. Mee namoonni amma naan jettan kun namoota umurii isaanii waggaa 15 gadii kun immoo namoota waggaa 68 olii namoota gurguddoodha. Akkami warri kun adeemsa seeraa eeggatee mana murtiitti deemaa jiru. Manni murtii immoo maal jechaanii jira? Adeemsi seeraa maal fakkaata yeroo ammaa? Manni murtii deemama akkanuma jedhan malee hanga ammaa tokkollee mana abbaa murtiitti jedhamne dhimma isaanii sun gaafanne argamu. Toluma hidhatti gararamanii nyaataa dhugaatii illee dhamanii akkasitti argamu jiru. Maatiin oo dubbisuu danda'a warra kana itti deddeebi'ee jechuun namni dubbisuu danda'a. Darbee sodaachisaa fi yeroo tokko sodaataa guyyaa 3-2 haalli yeroo ta'ee hin dubbisanii yeroo laafetti torbaanis akka 2 fan dubbisanii achiin booda qooquma le'anii warri sunniin dabaramee halkanii guyyaa manaa yaa'anii mana jalaallee hin bananii. Omaayyuu qooquma isaanii dhugumaaf jireenya keessa jiru. Guddaa galatooma. Mee erga adeemsi seeraallee akka manaan jettan ta'e karaa jaarsummaatiin waan kana gaafa namni deemee gaafateera yoo gaafattanii ta'e immoo maaltu isiniif deebi'e? Maaliif karuma jaarsummaatiin illee akka isaan gadi manidhaa kanarraa lakkifamaniif keessattuu jaarroleen warri waggaa 60 olii fi daa'imman kanallee akka isaan dhimmi isaanii furmaata argatu karaa jaarsummaatiin wanni yaalame jira. Wanti jaarsummaaf jedhamullee hin jiru abbaa gadaati illee wanti dubbatamee hin jiru gaafa tokko guyyaa sanbata dilbata darbee gadi yaasanii waltajjii guddoo turan. Waltajjiin kun ijoollee abaaraa ijoollee waraana bilisummaa Oromoo abaaraa warra maatii keessaallee yookaan shakkiidhaanillee quba qabdanillee abaaraa abbaa gadaati alaati formatti lallabaa diinomsaa waan jedhamu mareessisaa turanii qaamni jedhate qaamni mootummaa sodaachisaadhaan irratti abaaraa fi lallabaa akka gadaatti jedhanii fi maatiin hidhame kun guutuu qabeen keenya barbadaa'ee wanti abaarullee hin jiru nu hin deemne waan tokkollee jedhanii deebisanii fi dilbata garba. Akkanas millee ammoo deebii dhabee karaa hidhamtoota maatii hidhamtootaa fi uummata hidhameerraa deebii hin deebinee jiru madachaasanii tuma qophaa'anii hidhanii. Fayyaa ta'a ulfaadhaa yaada bal'aa nuu kaastanii mee xumura irratti wanni kun na hafeera osoo kana na gaafatteera jettanii wanni yaaddame yoo jiraate. Ayyee nuufadha guddoo kana nu gaafatanii waan sabni sun fi hawaasni sun keessa jiru nu dubbisuudhaaf ulfaadha bira galatoomaatiin jedhaati wanta haarawaa yeroo nu bilbilaa isinii waan gabaabnu ta'a amma immoo waan dubbachuu barbaadu gara mataa oofee nu qunnama rakkoo uummata kanaa argaadha karaa sooshaal miidiyaa guutuutiin nu falmaa ulfaadhaatiin jechuu barbaada.
Tole ulfaadha. Gaaffii xumuraan ishee kana isinii godha. Uummata Oromoo bal'aadhaan kanneen biyya keessaa fi biyya alaa jiran hunduma namoota yeroo isin dhagahanuun maal jettuuni maal dhaammattu? Uummata Oromoo kan biyya alaa fi biyya keessa jiru hundaanuu rakkoon kun rakkoo uummata Oromooti. Darbee boru siinjaa uummata kana birmadhaa gara saba keessanii goraa. Dhugaa falmadhaa rakkoon uummata kanaa uummata keessan isin bira gahay nu jajjabaadhaa rakkoo keenya nu hubadhaa uummata kana cinaa dhaabbadhaa jedhee dhaamsaa naa dhaqqabsiisaa hin jira. Tole ulfaadhaa dhaggeeffataa keenya yookiin hordofaa keenya as lixaarraa maqaa dhaggeeffattootaa fi hordoftoota Finfinnee News Network FNN tiin guddaa galatoomaa fayyaa ta'a. Ayyoo ulfaadhaa waraabula.